koos ammam akka ta'e na beeksisi. Attam ariifadhee darbuuf akkan jirus na barsiisi. Ittan deebi'a 4-5 dubbisa. Yaa Waaqayyoo dhuma jireenya koo barri jireenya koos ammam akka ta'e na beeksisi. Attam ariifadhee darbuuf akkan jirus na barsiisi. Kunoo ati bara koo amma taakku tokko goote barri jireenya koos fuula kee duratti wayitti hin galtu. Eeyyee nama ta'e kan argamu hundinuu akkuma qilleensaa shuf jedhu jedha. 6 namni akkuma gaaddisaa in darba ofumaas in iyya. Namni walirra hin tuula abbaa fudhatus hin beeku. Egaa maalan eeggadhaa yaa Gooftaa? Abdiin ani qabu si'i. Warra anatti darban harkaa na baasi. Warra gowwootaaf muka kolfaa ana hin godhin. Situ akkas akka ta'u godhe. Kanaaf ani hin dubbadhu afaan koos hin saaqqadhu. Harka kee isa anatti ulfaatu jalatti akkam badduu hin baanetti dha'icha kee anarraa fuudhi. Faarfannaa 39 lakkoofsa 4-10 dubbise jechuudha. Kallattumaan jireenyi hojii yeroo gabaabaaf nuuf kenname akka ta'e kutaa kanatti sagalee Waaqayyoon dubbata. Jireenyi hojii yeroo gabaabaaf nuu kennamedha. Isa kana sirriitti dubbachuun barbaada. Faarfannaa 119 lakkoofsi 19 waan dubbatu qaba. Kutaa kanas nan dubbisa. Garuu ittum galumsaa macaafa faarfannaa 39:4-10tti waa'ee jireenyi yeroo gabaabaa akka ta'e dubbata. Egaa Waaqayyo jireenyi inni lafarratti nuu kenne yeroo gabaabaadha yookiin immoo waan daangaan itti godhamedha. Jireenya yeroo gabaabaa kana keessatti namoonni itti fayyadamuu danda'an itti fayyadamanii darbuu danda'u. Namoonni baay'een garuu jireenya yeroo gabaabaa nuu kenname kana jireenya yeroo dheeraa nuu kennamedha jedhanii yeroo itti dagatan jira jechuudha. Namoonni baay'een bara dheeraan jiraadhaa, yeroo dheeraan jiraadhaa, sa'aatii dheeraan jiraadha jedhanii jireenya isaanii gaafa dagatan jireenya hiika hin qabne jiraatanii akka darban ta'u. Kanaaf Waaqayyo lafa kanarra kan inni nu kaa'e jireenya yeroo gabaabaaf nu kenne. Jireenya yeroo gabaabaaf nu kenname kana keessatti yerootti itti hojjennu, yerootti itti jijjiiramnu, yerootti itti waan haaraa arginu, yerootti wanta barbaannu sana bira ga'uu dandeenyu akka ta'e sagaleen Waaqayyoo nuuf ibsa jechuudha. Waa'ee jireenyaa gaafa kaafnu namni jireenya akka qoosaatti ilaalu jira jedhee yaaduun jireenyi qoosaa miti. Jireenyi waan salphaa miti. Jireenyi waan akkasumaa miti. Jireenyi waan tasaa miti. Jireenyi dhimma gatiin itti kennamuu qabudha. Jireenyi dhimma haala salphaatti ilaallu miti. Hiyoot በቀልድ የምናየው ነገር አይደለም። ህይወት የሚቀለድበት አይደለም። ህይወት እንደ ከንቱ ወይ እንደ ምናምንቴ ነገር የምናይበት አይደለም። ህይወት እኛ በጣም ልንገነዘብ የሚገባ ስለ ህይወት ነው። ህይወት እግዚአብሔር የሰጠን ህይወት በዚህ ምድር የምንኖርበት ጊዜ በጣም አጭር ወይ ጥቂት ጊዜ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንግዲህ መዝሙር 39:4-10 ሲናገር እግዚአብሔር ቃል ስለ ህይወት ሲናገር ህይወት አላፊ ናት ይላል ወይ ህይወት አጭር ናት ይላል። እጋ መጻምኒ ቁልቁሉ እና ዱበቱ ነማ ኦጌሰቱ ጅሬኛ የሮ ከነመፍ ከነት ፈየደሙ ደንዳይዳ አማሪፍ ፈዲፈማ ከነንት ማኩፍ ነሞን አጋው ጅራቹ ደንዳው ሼርና ተው ነሞተ ብራጋው ደንዳ ህይወት ትኩረት ልናደርግበት የሚገባ ነገር ነው። ጅሬኝ ኢመጥየፈናን ኢትጎዳሙ ቀቡዳ ሰበብንሳ ጅሬኛ ጅበ ጀዴ ካያዱ እንጅሩ ነመታኤ ኡመሜ ዋኤ ጅሬኛ ከን ያኔ ዋኤን ጅሬኛ ከኒሰን ኢሚሲስኔ እንጅሩ ሰበብንሳ ጅሬኝ ዋን እንዱማረ ጫለ ዋን ተይፍ ከናፉ ጥየፈና ጉዳን ከንት ከነሙ ቀቡ waa'ee jireenyaati. Kanaafu yaa Waaqayyo dhuma jireenya koo barri jireenya koos ammam akka ta'e na beeksisi jedha Daawit.
beekuun barbaada, baruun barbaada, hubachuun barbaada, bira ga'uun barbaada, xiinxaluun barbaada, itti yaaduun barbaada, daandii koo tolfachuun barbaada jedheetu. Kanaaf Waaqayyo bara jireenyaa nuu kenne yeroo gabaabaa kana keessatti waa lamaaf nuu kenne. Tokko isa hafuuraa bu'aa akka buufnuuf, inni lammaffuu isa fooniis bu'aa akka buufnuuf. Namni jireenyi isaa yeroo gabaabaa ta'uu beeku waan lachuu kanaaf toora tolfata. Haaleluyyaa. Namoonni tokko tokko jireenya gaafa jennu tarii yeroo dheeraan qaba jechuu danda'a. Sa'aatii dheeraan qaba. Yeroon na afaa, sa'aatiin na afaa, bara baay'een na afa jechuu danda'a namni. Kanaaf yeroo nuyi jiraannu biyya lafaa kanarra Waaqayyo guyyaa akkasii jedhee nuun kennine. Kanaafuu Daawit iddoo kanatti Waaqayyo maal gaafata? Na beeksisi jedha. Na beeksisi Waaqayyo maalidha? Itti qophaa'uu barbaadeetu. Daandii isaa tolfachuu barbaadeetu. Karoora isaa Waaqayyo faana gochuu barbaadeetu. Tokkummaa Waaqayyo faana gochuu barbaadeetu. Araara Waaqayyo barbaaduu barbaade. Daandii isaa tolfachuu. Era ijoollee waa tokkoon dubbadhaan har'a. Waaqayyo bara itti jiraannutti, bara jireenya keenya akka of hubannu, akka of arginu, akka ofitti xiyyeeffannu, akka daandii keenya tolfannu Waaqayyo ija banee jireenya keenya nutti argisiisu. Hallelujah. Kanaafuu waa'ee jireenyaa gaafa kaafnu jireenyi waan itti qoosamu akka hin taane dubbata. Waa'ee jireenyaa kana ilaalchisee macaafni qulqulluu kan inni dubbatu jireenyi yeroo hundumaa qophii qabaachuu kan qabudha. ስለ ሕይወት ስናስብ ሁል ጊዜ የነቃ ሕይወት ሊኖረን ይገባል። ሁሌ yeroo hundumaa dammaqaa ta'uu dhiisuun hin barbaachisu. Waa'ee jireenya gaafa yaannu itti dhimmamuu, itti yaadamuu kan qabudha. Gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf Daawit maal jedha? Yaa Waaqayyo dhuma jireenya koo, barri jireenya koos hammam akka ta'e na beeksisi jedhee attam ariifadhee darbuuf akkan jirus na barsiisi. Ammam ariifadhee darbuuf akkan jiru, ammam barri jireenya koo fiigaa akka jiru, ammam akka asnatti dhiyaachaa jiru maal godhi na barsiisi. Tokko bara jireenya koo, inni lammaffaa akkamitti akkan darbuudhaaf jiru, akkamitti ariifadhee. Ariitii inni jedhu kun jireenyi namaa ariitiidhaan deema. Gara geggeeffamutti namni ariitiin deema. Yeroon keenya yeroo dhaabbatu miti. Guyyaan har'aa darbeera. Boru guyyaa biraati. Kuni jechuun inni ammuma jiraannu irraa hir'achaa deema malee itti dabalaa kan deemu hin jiru jechuudha. Kanaafuu yeroo nuu kenname kanatti Waaqayyo faana walii galtee godhachuu inni kan biraa yeroo jiraannu kana keessatti waan haaraadhaaf dhama'uudha. Addis nagar lamaayat. አዲስ ነገር ለመስራት አዲስ ነገር ለማድረግ መዘጋጀት አለብን። ጅሬኛ ኬኛ keessatti waan haaraadhaan, waan dinqiidhaan, waan ajaa'ibaati, waan argameen beekneen fuula Waaqayyotti arguudhaaf qophaa'aa ta'uu nu barbaachisa. Jireenyi hojii yeroo gabaabaa nu kenname ta'uusaa beeknee maal gochuu qabna yoo jenne inni tokkoffaan yeroo keenyatti hojjechuudha. Kan hafuuraas kan foonis. Deebinee yericha argachuun dandeenyu. Deebinee yericha fiduun dandeenyu. Darbe taanaan darbeera. Kanaafuu yeroo nuu kenname kanatti hojjechuu qabna. Waaqayyo waan ati barbaaddu biraan akka si godhu yookiin immoo akka biraan si ga'u gochuudhaaf har'a nama kaayyoo ta'uu barbaachisaadha. Jireenya yeroo gabaabaa nuu kenname keessatti namni milkaa'u nama akkamiiti yoo jenne nama kaayyoo qabudha. ዓላማ ያለው ሰው ነው ስኬታማ የሚሆነው። በዚህ አጭር ጊዜ የተሰጠው ጊዜ እግዚአብሔር አጭር ያደረገው ሰው እንዲነቃ ስለፈለገ ነው። ከናፍ ጅሬኛ ኑ ከነመ keessatti nama kaayyoo qabees, nama gara kutees, nama waa tokko galmaan ga'uudhaaf dhama'u ta'uun nurra jira. Baay'een keessan jireenya lafa onaa jiraattan keessatti jireenya jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa dhamaatu. Jireenya jijjiiruudhaaf halkanii guyyaa hojjettu. Jireenya jijjiiruudhaaf maatii gattanii, abbaa manaa gattanii, ijoollee gattanii, warra jaallattan gattanii, namoonni baay'een lafa onaatti yeroo keessan dabarsuun
hojii jireenya yeroo gabaabaaf sinii kenname kanatti fayyadamuudhaaf. Garuu jireenya yeroo gabaabaatti nuu kenname kana otoo dhamaanuu, otoo hojjennu, otoo fiignu, otoo hin jijjiramin akka darbinu wanti godhuudhaaf jiru jireenya keenyarraa akka ka'uuf nama Waaqayyo faana kaayyoo qabu ta'uu qabna nuti. Yeroo tokko tokko hin hojjannaa, hin laffaana, halkanii guyyaa dhamaanaa, waa baay'eedhaan jijjiiramuudhaaf bu'aa bayii baay'ee baana. Dhagaa beeqa garagalchinee gaara baanee daka buunee bu'aa bayii baay'ee keessa dabarree jireenya jijjiiramaa dhabnee achuma gaafa jiraannu wanti eebba keenya nyaatu akka jiru beekne Waaqayyoon irratti waamuu qabna. Har'a waa tokkoon sirratti dubbadhaan jireenyi kee akkatti akka xumuramuuf akka gadditetti, akka harka duwwaa taatetti, akka joortetti, akka hojjette harka duwwaa taatu, akka itti eebbifamne, akka itti jijjiiramne abbaa kee, akaakilee, haadha kee inni akka itti duwwaa godhee dabarse. Bara isaaniitti otoo hin fayyadamin, yeroo isaaniitti otoo hin fayyadamin, eebba Waaqayyo otoo hin argin, isa Waaqayyo isaanii akeeke otoo hin argin akka darban kan godhe. Har'a immoo dhaala ta'ee sitti kan darbe humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin sirraan gargar baasa. Nan dubbadha bara keerraan gargar baasa. Orrama hassee reelelele henemes. Abaabileen keessan, akaakileen keessan xibaaraan duubatti hafanii duwwaa ta'anii darban. Atis barri kee hiika kan qabne gochuu kan barbaadu sun har'a sirraa jiga humna dhiiga Yesuusiin. Narraa jiga jedhii amanii dubbadhu. Maakaataa jiilaa zeereeleve henemeya. Narraa jiga jedhii dubbadhu. Orrama hassee. Jila bahase, rika tajila, wila bahaso, ramananene mehenes, lila bahase, ora mahasi arora. Natti maafurre Waaqayyo. Akaakilee abaabileen kee ifa toon argin, hiika jireenyaa toon argin, eebba toon argin, mul'ata isaanii bira toon ga'in. Otoo hawwani, otoon akkas ta'ee otoo jedhani kan darban. Atis barri kee akkatti akka darbu kan godhu maqaa goofticha Yesuus Kiristoosiin garagaluu qaba. Ameen, garagaluu qaba. Namoonni tokko tokko mana gaarii otoo hawwanii, jireenya gaarii otoo hawwanii, gaa'ila gaarii otoo hawwanii, ijoollee isaanii faana Waaqayyoon galateeffachuu otoo hawwanii baay'ee harka gaa'ila diiga. Baay'ee harkaa eebba diiga. Baay'ee harkaa immoo maatii gargar fageessa. Maatii wal jibban. Maatii waliin siman. Maatii waliin dandeenye. Maatii waliin galle. Jireenya akkasitti otoon buqatiin hiika jireenyaa otoon argin kan darban danuudha. Nan arga obbolaa waliin jaallanne. Nan arga abbaa fi haadha waliin jaallanne. Nan arga qomoo waliin jaallanne. Tokko ta'anii diina kan ta'an baay'een arga. Inni kuni jireenya keetti akka hin fayyadamne yookiin immoo jireenya keenyatti akka hin fayyadamne isa barbaadu sanatu bara keenya akkanumaaf akka dabarsinu godhe. በጣም የሚገርመው ነገር ብዙ ሰዎች ከእህታቸው ጋር አይስማሙም፣ ከወንድማቸው ጋር አይስማሙም፣ ከቤተሰብ ጋር አይስማሙም፣ ከትዳራቸው ጋር አይስማሙም፣ ከልጆቻቸው ጋር አይስማሙም፣ ከዘመዳቸው ጋር አይስማሙም። ብዙ ሰዎች ህይወታቸው በከንቱ እንዲያልፍ የሚያደርግ ነገር አለ። ግን ሳንነቃ ዘመናችን የበላ ሳንነቃ ህይወታችን የበላ ነቀዝ እግዚአብሔር ነገሩን ይገለብጣል። ሀራ ኤርጋን ሲቀባ ኦቶም ቤኪን አብጁ ኬኛ ከኛቴ በረከኘት ኦቶም ቤኪን ኤበ ኬኛ ከኛቴ ኦቶም ቤኪን ሙልጠተ ኬኛ ከኛቴ ኦቶም ቤኪን ተጃጅለ ኬኛ ከኛቴ ኦቶም ቤኪን አፉረ ኬኛ ከኛቴ ኦቶም ቤኪን ጨራ ኬኛ ከኛቴ ኦቶም ቤኪን ኤበ ኬኛ ከኛቴ ኦቶም ቤኪን አርከ ዱዋ ከንጎደ ሂከ ጅሬኛ ከኑ ወላልቺሴ ኤበ ጅሬኛ ከኑ ወላልቺሴ ነጋ ከኑ ወላልቺሴ ኦራ ላዚያሎ ዌሌቬኔሜ ሄያ Jilta sevene mehes wabai edan kan nu qabe wabai en kan nu awwale wabai en kan nu aguge herga kana warre dhageessan daandii abbaan kee yeroo gabaabaa jiraatan jiraattoti akaakileen kee yeroo gabaabaa sa jiraatan hin jiraattoti Waaqayyo yeroo keetti akka fayyadamtu godha. Ati nama tasaa miti, ati nama akkasumaanii miti, ati nama kaayyoon qabne miti, ati nama ergaan qabne miti. Waaqayyo akeeka sirraa qaba. Waaqayyo kaayyoo sirraa qaba. እግዚአብሔር ከናንተ ዓላማ አለው። በከንቱ ኖራችሁ እንድታልፉ አይደለም እግዚአብሔር የሚፈቅደው።
ኦራላሲያ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሕይወታችሁ ከንቱ እንዲሆን አይደለም። የእግዚአብሔር ፍቃድ ሕይወት ሳታይ እንድታልፊ አይደለም እግዚአብሔር የሚፈልገው። አንቺ መፈጠርሽ ለምክንያት ነው። እግዚአብሔር የፈጠረሽ ለምክንያት ነው። ሀለከም ኬስ ጅራድ ዋንቲ ከሙ ሲያመርሱ ዋንቲ ከሙ ሲኡርሴ አጅራቱ ኢነርጊተ ሂከ ጅሬኛ ኢነርጊተ ሚአ ጅሬኛ ኢነርጊተ ጅሬኛ ኢፋ ኢነርጊተ ጅሬኛ ቀጄለ ኢነርጊተ ጅሬኛ ገልመገ ኢነርጊተ ጅሬኛ ቀጄላ ኢነርጊተ ጅሬኛ ሚአው አከሲተ ዳየት ኦራ ማሃሲያ ሬሌቬኔሜስ አከሲቲ ሀዳየት እንደበርቶቲ መጫፈሩት ኬሰት ዮ አርጊታን Nahom akkas jette jireenyi koo hadhaadha. Anaan hadhooftuu jedhaa natti dubbadhaatti. Jireenyi natti hadhaa'eeratte. Ani gatiin qabu kanarratti maaraa naan jedhaa. Maaraa jechuun hadhaa kan hin mi'oofne kan gatiin qabne ta'eeraan biyya ormaatti salphadheeraan gatiin qabu namni na biran jiru eenyu na biran jiru jireenyi koo hadhaadha. Kanaan booda namni maqaa kaleessaan akka na waamu hin barbaadu hadhooftu jedhaa na waamatte. Yaa obboleetti jireenyi kee namoota biratti hadhaa'e. Fira biratti kan hadhaa'e. Gaa'ela jidduutti kan hadhaa'e. Obbolaa gidduutti kan hadhaa'e. Ati yaa nama hiika jireenyaan argine sii bari'uuf jira amma. An dubbadheera maqaa Waaqayyo san hojjedhuufi. Ooralaasiya. Seexanni jireenya kee kan hadheesse. Seexanni jireenya kee kan busheesse. Seexanni jireenya kee kan nyaate. Daana'oon seexanaa eebba kee kan nyaate. Gaa'ila kee kan nyaate. Waan hundumtuu si harkaa diigame meerre jireenyi kan siin jedhu diinni kee. Halkan halkan dhufee meerre maal argitere? Kunoo si harkaa diige miti. Kunoo si harkaa balleesse miti. Kunoo si harkaa duguuge miti. Maal godha meerre jireenyi kan siin jedhu. Sii dhumeeroo kan siin dhumne waa tokkoon sitti himani. Abrahaamiin waggaa 100 dhufe. Kan keemmoo nariifata humna dhiiga oolichaa nama amanuttan dubbadha. Halleluuyaa! Yoomi xoofoon gaddaa kan narraa ka'u kan jettan. Yoomi imimmaan gaddaa kan narraa haqamu kan jettan. Hiika jireenyaan argine barakkanumaaf hin dhama'a. Gogaadha jireenyi koo kan jettan. Yaa alaabaa haasiyaa. Abjuun koo gogaa, mul'anni koo gogaa, hojjedhee gogaa, gaa'illi koo gogaa, maatiin koo gogaa, waan hundumtuu bitaanatti galeera. Ani hiika jireenyaan qabu akkanumaaf hin jiraadha namoonni jettan. Namuma jiraataaf hin jiraadha malee hiika jireenyaa wallaaleera. Ani naagaluu dideera. Wanti hundumtuu toora dhabe kan jettan. Natti dukkanaa'eera. Abdii kuteen jira kan jettan. Garattiin goru wallaaleen jira kan jettan. Ergaan sinii qaba gal Ooralaasiya. Ganama kana ergaa haaraan sii qaban. Waaqayyo lafaa si kaasa deebise. Jireenya haaraa si jalqabsiisa. Jireenya dinqii si jalqabsiisa. Jireenya ajaa'ibaa si jalqabsiisa. Jireenya akka tasaa miti. Jireenya dinqii si jalqabsiisa Waaqayyo. Ooralaasiya. Welevenemes. Okatajila. Zerebedevehenemes. Ora baba baba. Shialo. Relevenemes. Si jalqabsiisa Waaqayyo. Jireenya haaraa si jalqabsiisa. Waan haaraa si jalqabsiisa. Abjuun kee haaraa ta'a. Jireenyi kee haaraa ta'a. Adeemsi kee haaraa. Waan hundumaan haarofta. Ameen. Sii ta'a dhiiga oolichaatiin. Dhiiga ilma Waaqayyo isa dhangala'een sii ta'a. Kanaafuu wantin ani jechuu barbaadu yeroo nuu kenname kanatti Waaqayyo akkatti hojjennu, akkatti jijjiiramnu, akkatti waan haaraa arginu gochuu barbaada. Egaa namni akka jireenyatu jalaa bada waan ta'eef kana jechuun maal jechuudha? Namoota tokko tokko kallattii jireenyaa jalaa bada. Daandii jireenyaa jalaa bada. Mul'ata jireenyaa jalaa bada. Abjuu jireenyaa jalaa bada. Kuni jechuun maa inni wantoota jalaa wal makan jira. Namoonni baay'een keenya hiika jireenyaan barre. Maaliifan kana isiniin jedha beektu? Macaafni qulqulluu innaa dubbatu kallattumaan kakuu haaraatti sin galchuufan deema. Yeroo koo fayyadamuudhaaf. Macaafni qulqulluu wangeela Yohaannis boqonnaa tokko. Lakkoofsa tokko irraa kaasee waa'ee jireenyaa dubbata. Kallattumaan
akkamitti jireenya qajeelaaf jireenya ifa qabu jireenya badhaadhaa jireenya nutti tolu akkamitti jiraachuu dandeenya kan jedhu kallattii isaa nu qabsiisee tan Hafuurri Qulqulluu nu gargaaree walitti qaba. Waa'ee jireenyaa gaafa kaasu macaafni qulqullumaa inni dursaa jireenyi karaa kam toora qabata kan jedhu sirriitti beekuu qabna. Jireenyi karaa kamii toora qabata jennee sirriitti beekuu qabna. Namoonni baay'een kakuu qabnaa covenant kan jennu kakuu qabna. Waaqayyo waadaa nuu gale qaba piroomisii. Waaqayyo waan nutti dubbate qaba. Waaqayyo waan nuun jedhe qaba. Waaqayyo waan nu akeeke qaba. Garuu namoonni baay'een isa Waaqayyo nuun jedhe sana jiraachaa hin jiru. Isa Waaqayyo nutti dubbate sana jiraachaa hin jiru. Isa Waaqayyo nan godha nuun jedhe miti kan jiraannu. Namoonni baay'een jireenya hiika hin qabne jiraachaa kan jirru maaliif yoo jenne inni jalqabaa jireenyi eenyu yoo jenne sagalee Waaqayyooti. ሕይወት የእግዚአብሔር ቃል ነው። በቃ የእግዚአብሔር ቃል ሕይወት ነው። የእግዚአብሔር ቃል በረከት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ፈውስ ነው። ምክንያቱም ሕይወት ትርጉም እንዳለው የሚያውቁ ለእግዚአብሔር ቃል የሚኖሩና የእግዚአብሔር ቃል የሚያምኑ ናቸው። Jireenya yeroo gabaabasaaniif kennametti hiika jireenyaa arganii kan darban warra sagalee Waaqayyoof jiraatanidha. Isaan akkasii jiraatanii miti du'anillee Waaqayyo gatii isaaniin kaffala. Dhugaadhanni kun. Kanaaf mootota lammataa boqonnaa 4 irratti dubartittiin akkas jette nama Waaqayyo Elsaa'iin dhaqxe. Abbaan manaa koo raajiidha jette. Tokko inni lammataa nama Waaqayyoon sodaatudha jette. Liqiin otoo irra jiru du'ee. Kanaaf nama Waaqayyo namni liqiinarraa qabu kun ijoollee koo rakkisaa jira. Yaaddorran jira, dhiphinarran jira. Haaleluyyaa. Jireenya jibbeen jira, abdii kuteen jira. Waa'ee abbaa manaa koo raajii sana ammoo nama Waaqayyo atuu hin beekta waa'ee isaa. Har'a jireenya ifaa warri qabdan Hafuurri Waaqayyo ragaa ba'a waa'ee keessan. Ergamoonni Waaqayyo ragaa ba'u waa'ee keessan. Nan arga har'as ila. Dubartittiin akkas gaafa jettu namni Waaqayyo akkas jedhe maal mana kee keessaa qabda jennaan dhadhaa ejersaa xiqqoo tokko cuggee keessaan qabate. Qoodaa duwwaa walitti qabi jedheen. Mana sagaleen jiru duwwaa guuta. Mana sagaleen jiru jireenya dinqii jiraatu. Mana sagalee Waaqayyo jiru jireenya hiika qabu jiraatu. Mana sagalee Waaqayyo jiru milkaa'insa jira. Mana sagalee Waaqayyo jiru jireenya ifaa jiraatu. Qoodaa duwwaa walitti qabdee hiriidhe cufadhu balbala kee. Kan nama dhibu keessaa waan barashitti ittiin jiraattu Waaqayyo baneef. Sirrattan dubbadha mana koo irrattan dubbadhaarra. Waaqayyo eebba hin cufamne sagalee kanaan sinii bana. Humna dhiiga oolichaan. Nan lakkaa bara kottee eebba namni jettu ameen jedhi fudhadhu. Eebba hin cufamne sinii bana Waaqayyo. Eebba daangaa hin qabne sinii bana Waaqayyo. Seexanni dura goruu kan hin dandeenye. Mormitoonni dura goruu kan hin dandeenye. Ooraaba haasee. Reelevenemes. Amma ammaatti si harkatti kan qaban akka deebi'anii hin dandeenyetti. Waaqayyo eebba sii bana. Waaqayyo balbala eebbaa sirratti bana. Waaqayyo balbala mul'ataa sirratti bana. Waaqayyo balbala dinqii godhu sirratti. Humna dhiiga oolichaan tajaajiltoonni eebba argitanii hin beekne sinirratti bana Waaqayyo. Nurratti bana leenci Yihudaa. Hin danda'a Waaqayyo. Kanaaf jireenya keenya keessatti dinqii Waaqayyo lakkaa'aa akka jiraannu Waaqayyo barbaada. Kanaaf dubartittiin barashitti akkas jette edda irraa afaa Waaqayyo biraa dhufee fi nama Waaqayyo akkas jette. Inni ati jetteen ta'ennaan gurgurii atiif ijoolleen kee haaleluyyaa ittiin jiraadhaa idaa keessanis ofirraa baasaa jedhe. Waa'ee jireenyaa gaafa kaafnu wangeela Yohaannis 1:4 irraa akkas jedhan dubbisa. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Jireenyi isa keessa ture inni jedhu eenyuun abbaa bira ture. Jireenyichi in dhufe biyya lafaa kanarra buufate. Jireenyi kun immoo maayinni ifa. Hiyoot birhaan ነው. Mee jireenyi ifa jedhaa sinu. Dubbadha jireenyi ifa jedhaa. Jireenyi kun namoota gooftaa Iyyasuus Kiristoositti amanan hundumaaf ifni dhufe kun gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos fayyisaa keenyadha. Jireenyi kun immoo nu keessa jira, nu waliin jira, nu geggeessaa jira.
jireenyi ifaa kun gara kee dhufe dukkana keessatti eebbi kee hin qabamu. Dukkana keessatti eebbi kee nyaatamu. Dukkanni eebba kee nyaatu. Dukkanni nagaa kee nyaatu. Dukkanni fayyina kee nyaatu. Yesus Kiristoos gooftaadha. Xumureera. Jireenyi isa keessa ture. Jireenyichis ifa namootaa ture. Jireenyi ifa namootaa ture. Ifichi dukkana keessatti in ibsa. Dukkanichi immoo isa bira ga'uu hin danda'u. Heela. Dhaggeeffadhaa. Ishii kana dubbadheen xumura. Lakkoofsa 4. Lakkoofsa